Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophii keessummaati. Qophii keenya Forex keessummaatiin arraan tana nama ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jira. Dargaggeessa jabaa sooshaal miidiyaa irratti wantoota hedduu hojjechaa ture. Akkasuma hawaasa Oromoo kanneen rakkatan gargaaruudhaan nama beekamuu fi kitaaballee nama barreesse gara aartiitiinis akkasuma barruu afaan Oromoo keessatti illee gahee guddaa nama bahachaa ture tokko lafa fagoorraa finnee arraan tana studio Forex isin dhiyeessee jira. Namni arraan nuti harkaa qabnu kun maal qabatee dhufe maaltu isa fidee kan jedhu hanga dhumatti nu daawwattan bal'inaan kaafneetii mudannoo fi muuxannoo isaa waliin kan isin geenyu ta'a hanga dhuma sagantaa teenyuutiin waliin turan ammoo afeerraa teenyuutiin kabajaa. Egaa akkuma mata duree irratti kaasnee keessummaa jabaa tokko qabna. Namoota kaaniif tarii isiniif keessummaa ta'uu danda'a. Anaaf immoo hiriyaa yeroo dheeraati. Hiriyaa bara dargiiti. Hiriyaa akaayii wajjiniin nyaannee uffata tokko yoo jennes hin morma waan ta'eef waan hedduu nama wajjin dabarsine akkuma birraan kaasee aartii keessattis nama gahee guddaa qabudha. Sooshaal miidiyaa irrattis immoo hojiiwwan adda addaatti hojjechuudhaan nama beekamu keessaa isa tokko isa wajjiniin bu'aa bahiinni keessa dabarfate eessaa ka'ee eessarra jira amma maalirra jira kan jedhu wajjiniin kan kaasnu ta'a. Anaaf immoo carraa kanaan waa lama kan natti tole. Hiriyaa kooti waggaa shaniin as waggaa shanaffaa keenyatti kan wal argine ammoos immoo akka Forexitti gaafiif deebi'ee yeroo xumuraa tariitii waraabbii stuudiyoo kana keessatti biyya biraatti bakka deemnutti tariitii waraabbii adda addaa hojjechuu dandeenya. As keessatti immoo waraabbii dhumaa kan kotoo isaatiif anaaf waan addaa wayiiti waa lama jechuudha. Tole akkuma birraa fi isaa gisee nu ibsuuf yaalanitti namni nu iddoo jiru nama jabaa fi abbaa hiyyeessaa hojjenneetti hin xiqqaatu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte keessa. Hedduu gaariidha. Kaati biyya keessatti wantoota hedduu hojjechaa jirta. Jechuudha ammoo biyya garaagaraa yeroo itti deemtu agarra. Suudii, Dubaay biyyoota adda addaa yeroo itti deemtu. Ati yoo as goraa jenneeti namoonni biyya adda addaa deeman kun yeroo hedduu kaayiroo hin dhufan. I think processni biyya kana dhufuutti illee nu ulfaatatee hin beeku. Ati immoo namoota san keessaa nama dhufee nu ziyaareedha. Gaafiin jalqaba irratti baga nagaan dhuftee boodatti aantineeti gaafannu. Baqattee dhufte moo ziyaaruu dhufte? Gaafii keenya hunda. Tarii namoonni baay'een gaafii kana kaasuu danda'u. Hiree argachuu dhabani malee maaliin baqadha? Ani waan hin baqadhu qabu. Ani sababaan hin dhufe. Ani illee nan dhufe yaanneen ture bakka kana. Mubaarak hin beektu baay'een keessanii isiniif illee hiriyaadha. Namoonni miidiyaa kana ilaalan illee hin beeku hin jedhe tana mana Mubaarak Musammaa. Gara Jimmaa dhufee ture. Anis immoo waadaa seeneef hin ture. Anatu si geessa yeroo deebitu jedhanii ture. Sin geessa jedhanii waadaan galee fi maaliif baay'een jaalladhaa waan ta'eef walii gallee sana direct dhufuu hin danda'amu ture Itoophiyaarraa. Achi Dubaay deemnee Dubaayis hiriyoota qaqqaba isaan faana xiqqoo taphannee gara kana dhufne. Garuu piroosesiin isaa ani tuna Awurooppaa deemee hanga sirra kadhu yaadaan piroosesiin biyya kana galu. Minimum yoo xiqqaa xiqqoo sa'aatii lama eerpoortii keessa nu teessanii as nu seensuuf illee malee baqadhee miti. Hedduu gaariidha. Inni biraa yeroo bareedaa dhuftee na fakkaata. Carraa bareedaa tokko yeroo dhuftu hiriyaa kee kan biyyatti yeroo dheeraa wajjin turtan wantoota hedduullee wajjin hojjechaa turtan isaa jechuudha. Yeroo isaa bareeda irratti dhufte. Isumaa wanti dhaqqabu waan bareedadha. Yeroo inni kaayiroo kitaaba. Baqatu isaa baqatu deemutti yeroo hedduu bareedadha. Ilma ana kan yaadatti akka waan isa gaggeessu dhuftee fakkaata. Ani itti nimne malee sarpiraayiz tun jedhee na baasaa jechuudha. Sarpiraayiz! Namarraa dhaga'ee tasi gaggeessu dhufe tun jedhee na baasaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee hin gammade maaliif sirriittiin isa beeka. Yeroo inni bara turraa kaasee faamilii waa hunda beeka. So baay'ee hin gammade akka waan wanni kun anaaf ta'etti informationii kana yeroon dhagahu. Akka wanni kun ta'eef dhagaheen guyyaan ni deemu immoo hin beeku ture. Hangam akka dhiyaate hin beeku ture. Sana booda akkan immoo gara kan dhufaa jiru yaadee akka tasaanatti menni nuti maal yaadne gara Dubaayin gara Kaayiroo dhufna erga ta'e Dubaay irra xiqqoo turree bashannanuuf ture. Minimum xiqqaa ta'e guyyaa 15 hanga 20 turuuf ture Dubaayin jechuudha.
Dubaay garuu guyyaa sadii qofa bulle. Because dhufee isaa kan gaggeessuuf jechuudha. Isaa kan gaggeessinee yookiin achi deebi'uu wayya malee kun carraa warqeedha. Tokkoffaa hiriyaa kootii waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee jedhamneerra. Innis waan baay'ee na godheera. Gara booda haasofna isaa natti tolee gammadee dhufee isa gaggeessuu kootti baay'ee carra qabeessaanii natti toleera. Gabanumaanuu baga gammadde. Nutillee baga gammadde wal arguu qixxin. Akka nama yeroo lammaffaa dhalateetti hin gammade dubbii keenya irratti abdii wajjiniin biyya keessatti akka nuti wal barree lamaan keenya nama waltajjii turre. Anis waltajjiin hojjedha innis walaloodhaan beekama dubbii keenya irratti abdiin. Walaloon isaa kun immoo walaloon walii lama beektaa. Walaloon callistee walalee public gootee walaleessituu fi walaloon waltajjii garaagarummaa qaba. Walaloon waltajjii baay'ee humna si barbaachisaa. Ammas dhaabbattee dubbisu qofa osoo hin taane akshinii akkuma nama diraamaa monoloogii hojjetuuti walaloon. Abdiin dandeettii akkasii qaba. Waltajjii baay'ee nama qabuu danda'udha. Anis waanan aartii keessa jijjiiruu fi walitti dhufnee waltajjiiwwan adda addaa durgoon nu kaffalamtee jennaan naqnee hojjetaa turre. Durgoo garuu hunda isaa isa fuudha. Annaqee waltajjii hojjechuu malee eenyu akka waa fuudhen beeku. Dhaqee mallatteessuudhaa gaafa jiru mallattaa jira naan jedhu. Akka baadiyyaa dhufate shawwate. Ani kan isaa mallatteessuuf inni kanaan mallatteessa. Sababa sanaati. Ijoollee takka taasiira dhuydu ta'e isin jalaa baddee argattanii. Oh my god. Sun barre maka balleessiidha. Maka namni nuti bilbilaa ture. Kalee akka tasaa erganii kaayiroo kana dhufee suuraa kaanii sana ol bira kaanii nama du'ee boolla keessaa baqatee bahee barbaadamaa jiru wal bukkee nu kaanii nu maxxansan jedhanii mormaan ture. Barbaada wal bira dhuftanii. Dubbii keenya irratti namni baay'een wanti nu dhugne sun xajjii si'aa jira. Xajjii miti. Gamanuma juusii ta'uu nu osoo hin taane jarri lamaan sun akka yaadetti. Ni dhugde immoo footoon itti kaatan garuu. Inni maal seete gaafa birrii isaa kaffallee irraa hin fiigde. Ati hin fiigde. Ani naan tolle gara ani taa'ee meezaafa nyaatu jira waan ta'eef. Meeshaan ittiin Ani immoo guyyaa guutuu inni kan tokko na hir'ate dhaqeetuma fidee dhufe inni. Namatu nu beellamnaan dhaqnee dhugne immoo maali wantichi? Waan akka ta'e yaadadhu garuu bakka isaan yaadadha gara Jimmaa keessaa gara Baree Laminee naannoo sana wayi. No. Hoteela Jimmaati bar. Hoteela yeroo jalqabaatiif achi seennere. Achuun situ jalqaba seena yeroo baay'ee seena. Isan geesse yeroo jalqaba. Footoon ni dubbatu. Seenneen jee yeroo jalqabaatiif seenee. Seena anatu geesse. Tole mee jalqaba irratti gara walitti dhufeenya keessanii lameen osoo dhufin dura gara wanti itti wal barta waltajjiidha. Ati gara waltajjiitii fi gara barruulee walaloo barreessuu fi wantoota karaa kanaa akkam jalqabde gara xiqqoo fi dibasi dibnee osoo isaan walitti dhufin duratti. Yeroo baay'een hima waan kana jechuun akkama nama baadiyyaatti dhalatee guddate tokkotti manneen barnootaa kan magaalaa hin beeku baadiyyaa keessatti gumii miidiyaa jedhamu tokko jira. Gumii miidiyaa sana keessatti ijoollee dandeettii aartii qaban ol magala walaloo ta'uu danda'a, baacoo himuu ta'uu danda'a, oduu dubbisuu ta'uu danda'a, diraamaa waan akkasii kana yeroo sa'aatii gumiin suni yeroo boqonnaa dabareedhaanii yeroo boqonnaa jiraame sa'aatiidhaan warri waaree boodaas warri ganamaas jechuudha. Sa'aatii sana irratti bashannansiisna. Mini miidiyaadhaan. Wanni sun afeera natti fakkaata. Waan jiru natti fakkaata. By the way, namni aartii hedduun achi keessaa dhufe. Gaazexeessitoota fi namoonni hedduun fedhiin achi keessatti. Maaliif beektaa? Daa'imummaadhaan waan natti qabattee kaatu suma waliin guddata. Achumarraa eegallee dandeettiin sun walaloo isaa fudhatte fakkeenya akkuma amma aartistiidhaan isaa akkuma vookaalii hojjetu kophaa isaa taa'ee iyyuu jechuudha. Guyyaa guyyaatu irratti hojjettee. Anaayyuun argiteetta garuu. Badayyi ta'e isa. Iyya moo? Iyya keessatti. Ragaa qabame. Yaa. Wanni ati hojjettu irra deddeebiin hojjettee dandeettiin kee guddataa deema. Fakkeenyaaf walaloo yoo barreessu yoo dhiiste baay'isee dandeettiin barreessuu keetiin hir'ata. Ani ofirratti argee bara. Namni sirbus yoo sirba yoo hin shaakallee sagaleen isaa vookaalii baasuu danda'u jalaa bada. So an miidiyaa irraa kaasiin jalqabe beektaa. Jalqabee ittuma fufee sana boodaan mana militarii seeneen ture sirriitti akkani
dandeettii walaloo kooti sirriitti guddatu isteejii irratti ija jabaadhee namoota fuuldura dhaabadhu kan na godhe mana miilitarii garuu kooti. Almost yoo xiqqaate nama 2,500 ture yeroo marsaa kootii sana. Walaloo nan dubbisaa oduu bifa baacootiin nan dubbisa ture. Isteejii itti namoota guddaa namoota 2,500 fuulduratti jechuudha. Galma tokko maali galma son taane qilxuu jira qilxuu sana jalatti jechuudha. So sanumarraa ka'ee itti guddanne jechuudha danda'ama. Hedduu bareedaadha. Gaafa mana miilitarii seentu loltuu taatee seente moo aartiin seente? Loltuun mun ta'een seeni. Garuu umuriin kootuun gahee nan seeni. Amma nanii tanuu qabeenyi siyaasii nan jaalladha baay'ee sababaan hin jaalladha. Yaa'u yeroo baay'ee ma hin beeku namoonni rakkoo wayii naannoo keenyatti mudateeti warri faxnoo jedhaman tokko jiru. Ibidda isaanii wanni ta'e sun balaan sun ijoollee hiriyoota koo galaafate beektaa. Gubataniiti manni jalaatti gubamee kuni mormi isaanii bullaan mata sun gubatee ija kootiin argee jara sana dhufanii baasan. An jara kanan ta'uu barbaadan jedhee. Yaa'u namni ala guddattu maal taata paayileetii doktariin ta'a jira. Ani tarii paayileetii hawwee madhee ta'uu danda'a mana barumsaatti garuu miilitariin ta'an. Maaliif taanjabilii waan an ijaan arge waan ta'eef. Dorgommiin bahe ala bahu dan dorgomee warri aanaana jaallatu. Abbaa koo sirriitti beeku hojjetaa mootummaatii waan isaan na gaafatan gosa barnootaatiinis ispoortiidhaanis fleksibiliitiidha barbaadu waan ta'eef kunis narraan turre godaanisa maal tulaalama waa hundaan darbe anaarra tokkoffaa been darbe natti fakkaata godina dhufnee jimma geenyu yeroo jalqabaaf jimma dhaqee achitti naa beekamuu qabu yeroon darbee jedhu waan hundaan darbee lammaffaa baheen last documentii cheekii godhama dhumarra. Documentiin cheekii yeroo godhamu 16 umuriin koo. Okay. Achumaan Abdii Geetaachoo naan jedhe inspektar Tasfaa jedhama maqaan isaa. Gufteetta galii bakka jedhe. Nan bo'e jedhe namni miilitarii dorgomuu dhaqee akkamitti iyya anoo mana yeellaa beekta maali naan jedhe ani hin galu jedhe look maaliif hin galuu jibbe beekta waa lama tokko fedhii guddaan qaba miilitarii ta'u sirriitti hin jaalladha waan ta'eef maaliif waan isaan godhan sun waan baay'ee na gammachiiseef lammaffaa inni guddaan ijoollee hiriyoonni jiruumi bishishshiqa miibbaati abdiin poolisii wotaadara ta'ee ka'ee ari'atame or kufe jedhamuun du'aana jechuun injifatamte jechuudha. Miilitarii ta'uu dadhabee ganda deebi'ee. Maaliin godhe nan boo'ee dafee yaadni ho'inaa dhufe. Ani gadhaan jedheen makiinaa jala lixaa hin galuu duriyyeen ta'an jedheen natti dhufe. Ani homaa si gargaaruu hin danda'u naan jedhe dhuguma seera waan ta'eef. Sana booda nan yaade fira wayii hin qabaan maqaa waan barbaadu hin beeka waan ta'eef. Ani ofan ajjeesa moo nuuf ta'an jedheen eessa jirta eessa jirta jennaan iddoo isaan beeku iddoo poolisiin itti dorgomamu hin jiran jedheen maal barbaadde akkana dhufe motora Suzuki dhufe laalee dookumentii koo fuudhee dookumentii kan kutaa 8 jechuudha. Dookumentii kan kutaa 8 naa fuudhee deemne waajjira barnoota godina deemnee tempo like kan originali sana irraa suuraa koo kutee tempo waraqaaluun muttii irratti jechuudha. Namichatu karaa nuu qajeelche inni nu fuudhee deemu inspektarri suni akkas godhi akkas namni si gochuu danda'u jira boo'ee jennaan waan madheetti mee deemnee na kadhate almost bakka maangoo qabu ture dhaqee itti naa himee umurii koo waggaa 2 naa dabale umurii ani hin jiraanne jechuudha. Umurii koo waggaa 18 naa guutee 18 hanga 24 fudhatama ture yeroo sana. Sana booda nan dhufee lammaffaa baheen darbee mooraaleen jiseen illee namichi sun ammoo guddattee umuriin kee guutee naan jedhaa ture mooraaleen jikeesti namichi. So haala sanaan hin seene yeroo mana loltu seene. Hangam tajaajiltee baate? Waggaa 3. Waaw. Waan seentee Biyya keenya tajaajilee jira. Tole egaa waan ajaa'ibaati. Wanta si gaafadhu atamma gara caala sooshaal miidiyaa irratti hojiiwwan adda addaa hojjechuudhaan beekamta. Achi keessaa kitaaba lamas barreessiteetta. Kitaabni kan keessun inni tokko kaadhimameerayyuu barreessitoota akka barreessitoota Oromiyaa keessaatti jechuudha. Ammoos waan biraatiinis kaadhimamtee jirta. Kana boodatti deebina.
jalqaba abdiin wajjin waltajjii hojjetaa turre waltajjii sanarraa osoo gara miidiyaa kanatti hin bahin akkamitti eenyutu miidiyaa kanatti akkati baatu si godhe? Miidiyaa sooshaal miidiyaa moo? Sooshaal miidiyaa Sooshaal miidiyaa seenaa daruu qaba. Ani viidiyoowwan koo hunda garuu balleessee fixeera. Maaliif anuun arrifadhaan viidiyoo Fiizikaala ilaaltee moo? Kompiliitilii jijjiirame beeka. Kompiliitilii yeroo jalqaba fuulli koo kunis godaannis kun hin jiru inni sirriitti beeka. Balaa kitaaba koo jalqabaa yeroo maxxansiisu eebbisiisuuf jedhu limmuutti dhaladhe waan ta'eef bakki dhaloota koo limmuudha ganda cimmee jedhamu tokkotti. Koree bakki kitaaba kooti qindeesseen gara Jimmaatti osoo deebi'u magaalaa Ambuyyee bakka Abbaa Miilaa jedhamu tokkotti shufeeriin guyyaa sadaffaa isaati kan konkolaataa qabatee faayifellee wayii. Ittumaan itti ibsuu tuun kilaasiitti godhu karaa sadii seenatti dhufe. Alam baqaru nafaanuma dhufe harkin bilna godhe isatu akkasuma godhe. Bagara lubbuu si baase. Amiin. Si baase? Wallahi bagara lubbuu si Lubbuu kee Oolchee. si keessaa baasee lubbuu kee si baasee. So yeroo sana gaafa miccirtanii. yaa ani miidiyaatti sana duran ture miidiyaa irratti ala sana feesbuukiin baay'ee jaallatama baay'ee ta'e. Amma erga tiiktookiin dhufee ammallee feesbuukiin baay'ee jaallatamaadha. Ganda kabajamaati akka tiiktookii girgirrii hin qabu. Walaloodha beektaa hojiin koo yeroo baay'ee. Beektuuni Abdusalaam sorry Abdussee Sarbiyaa. Abdusee maqaan isaa Abdusalaami. Abdussee Sarbiyaa yookaan Abdusalaam jechuudha. Abdusalaam eenyu? Tahaa Ahmad. Inni biyya makaa yeroo kana jiraata. Nama baay'ee baay'ee jaalladhu. As jira. Abdusee dhaabara. Kaayirootti Abdusee. Inni qabiyyaa ba'a. Maqaa jechuun maqaa kanaan yeroo san Abduseen akka ammaa miti. Hin furdannee. Feemasa cimaadhas immoo yeroo sana. Feemasii cimaadhas baay'ee bareeda. Ay ambar kamayimaa biraa himaa jirtan seera. Gaafa sheeka ture tani. Sheekan turre maal sheeka maal godhaa? Sirriittan jaalladhaan. Araadaadha. Akka jara hindii tokko qalamii dibata. Rifeensatti suuraa sana barbaadeen sin agarsiisa. Egaa gimmaa cinaa tokko. Bakka hin bareeda. Akka mucaa kanatu hin ta'e hin jedha. Sanbooda waliin haasofnaa. Inni anayyuu na jaalatani. Akkan isin caalu caala innuu na jaalatan. Waliin haasofnee. Hanga bitta wanta galu. Inni jechuun na shawwaduuf danda'a sana booda akka walaloof barreessu ittan hime wal barree yeroo wal bartu waliin haasoftaa barreessimee naan jedhe. Siyaasatti na galche cunqursee hodha qabee. Maaliin barreessee walaloon hanga ammaa itti arrafamu tokko na barreessise. Inni walaloo afaan Amaaraati bara. Waan dinqii afaan Amaaraa seeraan illee ani yeroo san akka ammaallee dubbadha afaan Amaaraan. Walaloon garuu sirriitti naa ta'eera. Natti mi'aa yeroo dhaggeeffadhu walalochi siyaasa qaba. Siyaasa warruma kaaniin arrabsaa ture. Neetwoorkiin hin turre eessan geesse beektaa? Qilxuu yaabbadheen ergee walaloo sana viidiyoo isaa. Yeroo dhiyoo darbe ji'ootuma darbe keessa viidiyoo sun illee miidiyaa naanna'aa ture. Annan kaadeen kun anaa miti jedhe. Tokkoffaa viidiyoon sun lammaffaa jechoonni isaa waan so yeroo jalqabaaf suur sagalee or viidiyoodhaan kan miidiyaa kanarratti na baasee Abdusee Sarbiyaa yookaan Abdusalaam Tahaa Ahmad. Heddinnaa isaa kanaaf ragaa baate. Araadaadha. Jechuun inni laayivii irra oolagaa. Inni galgalaa ganama laayivii irratti akka ammaa kana hin fassarne jechuudha. Okay, haa galatu. Nama akkanaa gara sooshaal miidiyaa dhufuu isaan. Ammarra taa'ee walaloo akka sana ammatu walalleessinaa jedhamee hin walalleessu. Maaliif yeroo miidiyaa kanarratti beekamaa deemtu namaa wal bartu. Ideoloojiin keenya jira. Right. Friendshippii namni namummaadhaan kabajamuu qaba. Maybe namni tokko si aarsuu danda'a. Sababa namni tokko sana immoo Nama hunda farrajuu hin danda'amu. Akkasi. Hedduu bareedadha. Gara biraatiin ammoo wanni xiqqoof duuba deebisee ammallee yaadachiisuu barbaadu. Sagziinuu muudii nu qabataa beektaa? Mee gaafa inni baadiyyaadhaa dhufee wal agartan tan akkam ture inni? Isaak Zeenuu dhugaa dubbachuuf ijoollee baadiyyaa isatu narra magaalaatti dhiyaata. Haa ta'u malee garuu yeroo achi qottaadhaa ka'u natti dawwalata. Araattuu ambassaa bira dhaabadhu gaaya ka'eera naan jedha natti dawwalee. Toleen jedhaan maaliif yoo dhufe yookiin waan inni feestaalitti fidee dhufu tirkaa fudhatamaa
Ani isuma fudhatanii deemu faajanii sodaadhaa fi ani gaa isan achi ganama kee dhufuufan qorra keessa dhaabadhee eegaa. Yoo lama taane waan sodaannu isaa faana. Lamaan keenya wal fakkaanna waan ta'eef waan sodaannare. Maal nuti hattuu ofirraa eegnaami namni immoo nu ofirraa eegna. Hattuu bira. Maal hattuu guddaa hojii deemtaa qabu. Maal seeta? Rifeensi goo tokko. Yaa waa rifeensaa sana. Dubbi keenya irratti rifeensi isaa jinnii zuuree akka jedha beektaa. Akkasin jedhu bar akka jedha. Suuraa hedduu qabna rifeensa sanaanii. Namni eenyummaa isaan beeku keessa isaan beeku dubbi keenya irratti al tokko nama irraan madaaluun kun jira miti. Isaa wajjiniin gaafa deemnu namni gurbaa duriyyee sana wajjiniin deemtaatu nama wajjiniin deemnu jedha. Jechuun maaliif jedhama beektaa? Akka naannoo Jimmaatti cokkaa jedhama. Cokkaa? Cokkaa means hattuu jechuudha. Nama seetu. Qaltee yaandan. Isaaqi taqabbaayee koo fakkaata. Maaliif shuulii wayiiti fuulli isaa. Nama waa qassaree fuulleetti waa laaluu danda'u. Ani barnannaa baay'ee suuraa koo amma yeroo sana yeroo laala. Rifeensi koo baay'ee dheeraadha. An qallaa huqqataadha quraan fakkaata. So maaliif namni yoo silaalu baay'ee aadaan akkasii kun faatu hafeenatti tolaan amma namni yoo rifeensa dheereffata kun duriyyee kun wombadee wanna akkasii faatu jedhama. Qoosaadhumaaf kaasnee anii fi saaqoon yeroo wayyaanee sanas hiriira garaagaraa wajjin liid godhaa turre fuuldura gorre ana fuuldura goran illee sodaatu dudduuba deema. Hiriira faa wajjin kan sirbisiisaa fuuldura keessa fiigu eenyuun rabbi adiiti yeroo sana. Muntaar boodaka. Sirba caalaa. Yeroo tokko faa suuraan babba'aa ture beektaa? Fuuldura fe'indee ju'uma sodaannu ture bara. Nu fuulduratti ijoolleen nu rukutamaniiru baay'ee ta'e. Yaa gaafa sana akkasii. Rasaasaan ani gurbaan kaalii jedhamtu tokko qociitti xiitiin shangaraatti nammeeti. Laalee ka'ee inni amma an militariidha baay'ee silaa waa'ee xiitii beekuun qaba ture. Because bakka baay'ee itti ta'e laafaa ta'e osoo rukuta yaa sensitiivii ta'e yookaan morma faa yookaan kalee faa si argate kompiliitilii hin duuta. Kiloogiraamii baay'eedha xiitiin tokko waan ta'eef jechuudha. So inni fuulduratti yeroo namni rukutamu akka na joonjessu wayii godhee fiigeen badee galee bakka. Inummaan badee galee sana booda irras hin baane maaliif yaadachuu hin barbaadu maaliif namni tokkos luqqeettuu lamaan keessa bahee xiitiin tuma nufaana jedhu udduudhumaan dhagee gadi taa'e namichi. Like bakka yeroo sana si macheessaa waan natti gootu hin beektu waan akkasii keessa dabarreera dargaggummaa amma garuu hin bawaana eessattiyyuu maaliif yeroo itti gaafatamummaas dhagaa or amma fakkeenyaaf yeroo sana dargaggeessaa humna ho'aadhaa waa'ee militarii sirriitti hin beekaa waa'ee kilaashii sirriitti hin beekaa yoon du'e eenyutu maal ta'a hin yaadun ture ammoo daa'imman qabaa. Gaafa san miiraan gaggeeffamta malee herreegaanii miti. Namni yoo nu ildiime namatu anillee nan tumaatiin baqattaa nama faatumaa turre. Sarii lannaatee itti mara. Namni yoo nu rukute namni yoo nu ildiime nama faa rukuchuutu jira. Deemsa sanarra turre yeroo sana baay'ee miirri keenya ho'aa ture. Gara caalu kan nuti irratti wal barreeyyuu isa wajjineeni diree qabsoo keessatti yeroo hiriira adda addaa ba'amu waltajjii qabachuudhaan isaa ta'u namoota hiriirsisuudhaan isaa ta'u al tokko xiqqoo siigaa beekamtii al tokko argannaan wanta ati jettu hundi isaa ta'u namaan dhaga'ama beektaa kana keessatti waan baay'ee namoota hedduun nu harkatti dhumaa turanii achi booda akkasitu jennu hiriyummaan keenya itti fufe bareechee gaafa hiriyummaan keenya itti fufu anis aartii nan qabuun waan tokko hojjechuu jalqabee innis walaleessaadha ture walaloo sana barreessuu jalqabee walaloo sana ndaa'um waliin mari'annee kaamil kana faayada kaamil walaloo sagaayisa isa duraanii sa yeroo johaar dhufuumo sana boodadha anis gara aartiitiin waan tokko dhuunfaa kootiitti hojjechuu jalqabee isaanis immoo akkuma hiriyummaatti maaliif kitaaban hojjettu walaloowwan akkasii jennee
waliin mari'anneetuma kitaaba barreesse. Tu kitaaba barreessiniin duratti yaadatta waltajjii gaafa Jawaar dhufuudhaa fi waltajjii qabaa walaloon hojjedhaa innaan mana keessanatti. Siree qabaa. Siree koraa na buusee. Allafan bulaa inni siree koraa. Nama lama fuuture sireen isaa. Infuuti. Dikkoo sittan gangaladhaa. Yoo sitti nani iyya fayyada. Siree namoo qootidha. Akkanaan jedhe mana. Amala wayii qaba jedhe. Amala akkanatti nama rukuchuu fayyii qaba. Ati lafa bu'ee. Ani immoo rukutamee qollofamee duurraa lafa bu'ee qollofamee. Lafa si buuse. Lafa na buuse. Nama akkanaati inni. Akkasi. Telegaa waa hedduu kaasnee jirra sooshaal miidiyaa karaa hedduun nama sirriitti qabee deemaa jirudha. Ani immoo achi si deebisee ati nama gargaaruun beekamudha sadarkaa tokkoffaan walaloos ta'ee kitaaba hundumaa dabalatee jechuudha. Gargaarsa nama gargaaruun kun akkaataa waan wayii takkarraan eegalte moo yaani akkamitti eegalte nama gargaaruu? Galatoomi Caali achitu hin garuu waan himadhaan isaa kan. Silas carraan deemaa rabti. Ijoon argaa hin jiru. Waan danuu na baddalenni. Isteejii irrattis walaloo koo ofiif kenne kireeditii tokko. Inni lammaffaaf inni guddaan namni ilaalaa jirus naa beekuu qabu hojii wayiinuu kenname kontiraatni. Hojii wayii lakki maal hojii nuu kenname. Hojii sana hin deemna waliin jennee maaliif popular ta'anirra akka naannoo Jimmaatti gama miidiyaatiin sirriitti popular ta'anirra laayikis baay'ee arganna jechuu barbaadetan. Feemas ta'anirra. Jimmaan bakka buune guyyaa magaalota Itoophiyaatu Jijjigaatti gaggeeffama ture. Nuti immoo Jimma bakka buune deemne innee walii gallee nu waamee dhagnee isaan shirran jiru mambareeraan. Aballi dhaqee fudhannee kan isaan doomin caala kan koo fudhatee silkii cufatee bade. Hojii kan saas kan koos barahaa biyya ormaa keessatti kophaa biyya jechuudha. Ittantuma bilbila. Achi ga'ee itti akkamitti jirtennaan hojii keenya dhukeetti si hojjetaa jira. Kan nama lamaan hojjedhee amma isin fuuldurattan gaafadha. Kaasaa wajjin hin birbisanaa deemsi. Amma qabalee. Deebisuu qabda. Yeroo baay'ee isma dhuguma bakka waltajjii adda addaatti gaafa deemnu akkuma duraan jedhee mallattoon argaa birriin isa fuudhame arga. Eenyu akka fuudhu hin beeku achumaan wajjin deemna innee magaalaan nu filate yeroo sana yuunivarsiitiin baradhaa innee durgoo fudhannee durgoon guddaadha baay'isa durgoo guddaadha bara. Kuma sadiif meeqa? Jeeme kan. Kuma sadiif ho'i? Inyaa. Qoba qobaatti ree. Inni Jechuun kuma qobaadha. Okay. Garuu waliin deemuudha. Hojiidhaan hojjetanii. hojiin suni kollaaboreetii gootiiti kan hojjetu. So maaliif amma fakkeenyaaf waa'ee magaalaa Jimmaa waa'ee buna ishee bunni naannoo Jimmaa naannoo Cooceetti argamuusee magaalaan Jimmaa guddina akkamii irratti akkasiin argamtu. Waan baay'ee of keessaa qaba. Advertisement ta'uu maaliif jedhika? Bitishiina gara guddinicha nama yaamu. Yaa maaliif akka Itoophiyaatti magaalota Itoophiyaa jirantu achitti walitti qabame. So amma fakkeenyaaf namni naannoo Gaambeellaatii dhufe tokko. Gaambeellaan illee namoonni Jimmatti dhiyoodha. Namni naannoo Hararii irraa dhufe magaalaa Hararii irraa dhufe waa'ee Jimmaa beekuu qaba waan ta'eef bunni maali kan jedhu jabanaan maali fakkeenyaaf waa'ee bunaatii fi bunni ni jalqaba maal jedhama inni ittaanu maal jedhama kan jedhu sirriitti beekuu dhiisuu danda'a. Sana immoo kan itti himuu danda'u immoo nama bakka sana dhaabatee himuu danda'u. Inni kana hundana hojjechiisa. Waa'ee magaalichaa ibsa namoota achi jiraniif yookaan miidiyaaleedhaaf ibsa kana. Dorgommii guddaadha. Yaa. Kana dubaati magaalaa kee beeksisuu ifin osoo Inni deemnaan Jimmaan eenyu ta'e garee. Magaalaan qullaa taa'e. Lamaan geenya. Yaa gara gaaffii keetti sii deebi'a. Hojii gargaarsaa kana isinii faaraa ta'uu danda'a meebii yookaan miidiyaa irratti dubbachuun dirqama ta'a. Yeroo baay'ee yeroo xiqqaati yeroo baay'ee miidiyaan dhiyaatu hundi na gaafata gaaffii kana. Yeroo bara 2000 meeqa ashaaraa magariisa waggaa 6 irraatti natti fakkaata. Inni jalqaba. Ministeerri muummee Dooktar Abiy yeroo isaan waamicha dhiyeessanu namni hundi biyya garaagaraa irraa guutummaa irratti hirmaataa ture irratti hirmaannee anaa Joon Ahmed Abbaa Milkii paarlaamaa jira amma hiriyaa kooti kilooziidhaanaan. Abdusalaam Warquu kun jira. Deemne dhaabuu naannoo indaastriyaal paarkiitti Jimmaa deemne biqilaa dhaabuuf roobaa ture beektaa roobaa ture. Akkuma bakka dhaaban sana ga'uuf kaaneeni booyii wayitu jira dichii kan bishaanii.
namichi tokko lafarra siqa beektaa lafarra siqaa abaaboo baatee lafarra siqa I mean biqiltuu baatee lafarra siqa laali hin baanna ceesisna waliin jennee baannee ceesisni namichi dudduuba waraabamaan tureen. Sana booda ceesisnee bakka biraan deemnu namicha kana gannee jennee wajjumaan dhaabnee viidiyoo wajjin waraabnee maxxanse. Maxxansinaan baay'ee vaayiraalii beekta viidiyoon yeroo sana tiiktookii waan hin jirreef namni hunduu ilaala feesbuukii waan ta'eef. Sana booda vaayiraalii baanaan namichi tokko biyya Jarmanii irraa Habiibii Mo'eenyi maqaan isaa yeroo baay'een kaasa maqaa isaallee abdii nama kana naa barbaadi naan jedhe keessaan dhufe waliin beeknu isallee namicha kanallee waliin beeknu. Waddee eessatti si barbaadan jedheen barbaadi namicha kana dirqama gargaaruun qaba naan jedhe akkasii maal gochuun qaba motora koo kaafadhee namicha kana barbaaduu qaba eessattan barbaada namichi kun yookiin gara booree kana ta'a gara booree irra miizaan xaabiyaa because namni ganda biraa yookaan magaalaa gara biroo yookiin gara qocii yookaan gara mantiinaati yookaan gara jippiitiin naqu karaa kana fagoo sana deemee sa'aatii sana because subii ganama kanaafuu garuma sana ta'a jedheen garuma sana iyyaafachuu jalqabee viidiyoo sana agarsiisaa guyyaa lamaffaatti argadhe. Argadhee nan gammadee suuraa moo viidiyoodhuma waraabeen inboxii ergeef nama sana neebii ilaaluu danda'a viidiyoo kana ammasii sana booda gammadee qarshii 7,100 natti erge namichi kun qarshii natti ergee gammadee anis geessee eenyu waliin hin geesse Joon Ahmad abbaa milkii faana geessinee itti kenninee viidiyoo isa duraanii isa kana wal bira qabneet viidiyoo biraa hojjedhee maxxanse an gammadee bakka namni gammadee namichi sana eebbiseeti tolee namichi kun immoo gargaaramuu qaba jechuun murtaa'e. Maaliif sooshaal miidiyaan gaaffii si gaafataa mi keessaanis dhufe haa inni ittiin jedhan maaliif mirgaan miidiyaa koo qofa fayyadamee jireenya nama miskiina kana jijjiiruu danda'e haa inni tolan jedheen jalqabne jalqabnee mana caccabaa keessa jiraataa waan irra ciisuu qabu namichi qarshii 100 argadhee mana bareedaa goonee fi hojii bannee fi wiilcharii ittiin deemu goonee fi bakka waan gaarii goonee fi sun sanaan ta'ee haaluma sana itti fufuufi moroof viidiyoo baay'ee hojjedhe garuu kan miidiyaa irra hin baanes danuun immoo jiru parsanaalii kanatti gootu jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf waan gurguddaa qarshii namaatiin gootu miidiyaa irratti viidiyoo waraabdee gadhiisuun dirqama waa lama qaba tokkoffaan namni maallaqa yoo si ergu waan ati irra oolchite ilaaluun dirqama. Sanaaf viidiyoo hojjennee hin gadhiisna. Inni lammaffaan waan asitti hojjedhe jimmatti hojjedhe kan Booranaa jiru hojjechuu qaba yookaan inni Amboo jiru hojjechuu qaba. Maaliif miidiyaa keenya waan ittiin hojjennu waan gaarii ittiin hojjenne nama tokko beela baasuu dandeenya jedhee waan amanuuf akkas goona haala sanaan itti seenesiin jechuuf. Hedduu namatti tola. Hedduu takka bareedadha. Sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota maxxansi tokko keessaa wantoonni jalqabumarraa itti maxxansaa turtee fi akkasuma gara walalootii fi gara hogbarruu kana hanga kitaaba barreessutti akkasuma sooshaal miidiyaa namoonni waan garagaraatti itti fayyadaman kana ati dhimma garagaraa yeroo irratti gootu hedduu akka bareedadha hanga ilma akka duraanii sana ittiin amma yeroo dhabdee ta'uu danda'a akka duraanii sanitti waan san godhaan jirtu na fakkaata jidduu tokko haalan waa'ee gargaarsa namaa kana xiyyeeffattee nama hanga hojii tantee godhattutti yeroo ati hojjettu agarra hedduu bareedadha maaliif amma lallaafatuun dhufee akka dur. Warra miidiyaa qofatu hin taane namni lafarrattis na gaafata. Waa lama qaba tokkoffaan yeroo itti gaafatamummaan sii dabalu I mean yeroo laaxxee ture yookaan haadha manaan fuunee itti gaafatamummaan qabu just chill nan bashannanaa nan taphadha wanni biizii na godhu hin jiru dirqama wanni an ajajamee waan sana guutuu qabu responsibilitiin narra hin jiru yeroo fuutu nama sana akka mana haadhaaf abbaa isaatti jiraataa jiru ol jiraachuun dirqama. Isaaqiin beeka haadha manaa koo tuma waliin fuudhin sirriitti jechuudha. Yoo haadha manaa fuutu akka mana maatiitti jiraattu caalaatti jiraachisuu qabda. Itti gaafatamummaa qabda waan ta'eef. Sana booda immoo daa'ima argattu immoo itti gaafatamummaan adaduma sanaan dabala. Nama daa'ima lama qaba. Afur guunne jechuudha. Dirqamni nama sadii narra jira jechuudha ala kana. So isaaniif
waan gochuu qabu waan hin gochuu qabuuf maybe busy ta'ee xiqqoo laafeera. Haa ta'u malee garuu critical wanni dirqama na gochisiisu hin dhiisne ammallee. Garuu akka duraanii godhaan jiru garuu baay'ee hojjechaa hin jiru. Indoom deeggarsa amma argan kan duraanii parsantii 100 hin caala. Maaliif tokkoffaa sooshaal miidiyaa irratti engeejimentiin keenya baay'ee guddateera. Wanni hojjennus waan baay'ee critical ta'e waan baay'ee dhimmoota jajjabaa fi jaboo ta'an baay'ee bira. Dhimma biyyaa irrattis xiyyeeffate jechuudha. Right. Waan ma WhatsApp koo fa'aa tuunsi agarsiisee teekstiin baay'ee deeggarsa baay'ee kan barbaadan garuu deeggarsa olii lama birra. Namni waanuma xixiqqoo fidee na gargaarsiin jedhan gargaaru. Dhimma lubbuu waan nama. Keessattuu dhimma lubbuu irratti xiyyeeffadha. Namni lubbuudhaan afuu qaba. Ittaansee dhimma qoonqooti nyaachuu qaba namni. Siigalee dhukkubni walii lama dhukkubni kan lubbuu ba'aa jiruu fi dhukkubni yeroo fudhatoo ta'e kan baay'ee miidhame sanaaf viidiyoo jenna yeroo baay'ee. Keessattuu kan irratti xiyyeeffadhani daa'imman irratti xiyyeeffadha. Daa'immanii fi dubartoota irratti xiyyeeffadha. Daa'imman gonkumaan obsu. Agamuu yoom biizii ta'e agamuu yoom maalu ta'e daa'imman hin obsu. Maaliif yeroon daa'ima argu dhugaan siin jedha naaf ilma kooti isatu fuuldura kee dhufa. Because isaan amma kana namaa godhaara. Yeroo nama kana namaaf godhu rabbi mucaa koo kan dhukkubsu kanuma laalee na hambisaa or itooan immoo mucaa koo irra hin jiraanne mucaan koo akkas ta'a miti. Waan jedhu yaadeen akkas godha. Wanni baay'ee ulfaataa ta'e natti dhufe ignore godhee ofirraan deebisu. Maaliif akka nama fuulduratti beekamu kan na godhe akka nama fuulduratti fudhatama argadhu kan na godhe saba kana malee samaayidhaan buuni. So ani immoo waan of harkaa qabu kanaan mirga koo osoo hin taane dirqama kooti nama kana saba kana gargaaruuni. Wanni sirriitti beekamuu qabu borii iftaanis kan duraanii caala sirriitti irratti hojjechuuf karoora qaba. Karoorri koosii bifa bittinnaa'een osoo hin taane maybe amma biizii ta'uu nan danda'a biyyaa bahuu nan danda'a akkuma akka dhufu yeroo danda'ame daldalaa ta'uu nan danda'a organize gooteet namoota hojii kana si faana hojjechuu danda'an leegaal gootee gama mootummaatiinis gama miti mootummaatiinis kallattii garaagaraatiin wanni mimmijatee namoonni bakka koo bu'anii akka koo ta'anii namoota deeggarsa barbaachisan bifa leegaal ta'een hojjechuudhaaf karooran qaba gamanumaan kana kaasuun barbaade. Hedduu bareedaadha akka ati milkaa'u tulleen hawwii keenya gara biraatiin adeemsa waan kana gootu kana keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Kana keessatti mudannoolee garaagaraa jiraachuu mala wantoota garaa nama nyaatan wantoota kana keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Fakkeenyaaf nama gargaaruun waan salphaa miti. Adeemsa nama gargaaruu keessatti immoo wanni nama mudatu waan namaan gargaartu kana sassaaburraa namoota san biraan gahurraa namoota agartuu kanaan gamta akka garaatti nyaatanii fi kana keessatti mudannoon takka wanni ajaa'ibaa garagaraatti mudachuu danda'a kanarraa nutti himame. Mudannoon danuudha. Hojiin koo baay'een na gammachiisa. Maaliif gadda booda jechuudha. Jalqaba ani baay'een bu'aa ture Isaaqiin beekaa mala koo. Yeroon jedhu viidiyoo duraan jalqabarraa nan bu'aa ture. Yaa viidiyoo kan keessatti waggaa bochuu agarraa ture. Emotional ta'a garuu baraan dhufe beekta. Amma haakimiin nuti bara. Garaa jabaatee si baqaqsaa miti gara. Maal akkam garaa jabaattu hin jedhan hin barra kanaan jedhan. Hin barta addaabtu goota si galee. Viidiyoo baay'ee hojjedheera nama baay'ee nama gaddisiisu baay'ee argeera. So innaan obsuu jalqabe. Tokko garuu utumaan obsuu didee narkaa ba'a. Mimmaan jechuudha. Kan baay'ee na gammachiise kuma silesii kaase waa'ee daa'immaniiti. Biyya alatti ergeera nama yaalchiseera. Baay'ees dhaadheffamuu siin jaalladhani. Namni fayyeenaan nagaa. Daa'ima waggaa lamaati. Yoo deemtee onneen sun hin yaalamiin hin duuti jedhame. Kompiliitalii. Hojjetaa mootummaati abbaan. Sooshaal miidiyaa kana keessatti fayyadamu hin beeku. Sarboodha. Nama ammattee biyya alaatti dhuftee natti fakkaataa jiru. Dhaqee waraabee fi sarboo jechuun biyya Dr. Abdusseeti. Abdussee jalqaba kaasaa turre. Dhiyoodha jimmatti kiiloomeetira 18 moo meeqa. Nan deeme Abdusalaam Warqofaan hojjennee fi isaanis maatiinis waan ta'een barbaadatanii hin deemtee Israa'eliin dhaqxee fayyitee dhufte mucaan. Abdii bor biyya kana bulchuu dandeessee jechuudha daa'imti sii galee. Darbees jijjiiruu gaa namoota baay'ee kan mana itti ijaarre jiru. Ana mallee mana kiraa keessa jira. Haa ta'u malee garuu
namoota baay'ee mana lafa binneeti. Mana ijaarreetti galchineerraa. Mana maaliif ijaarra sitti fakkaate? Laallee goona bara. Nama suuqii qofa bannee kan inni ooftu jira. Nama immoo ilmaan qabu nyaata kadhatee nyaata namni bakkeedha. Rakkoon qabu. Garuu dirqama bakka bulu qabaachuu qaba namni. Maaliif dubartii yeroo taatu daa'imman fa'aa yeroo qabaattu karaattoo gudeedee dhaqee ulfeesse machaan tokko or maraatuun tokko. So dirqama mana qabaachuu qaba jennee namoota amannu. Qarshiin qabaanne kan qarshiin arganne mana nu ijaarsuu danda'a ta'e manatti ijaara namoota manatti ijaarre qabna. Namoota suuqii babbareedaa suuqii yoo siin jedhu suuqii yoo xiqqaate 300 olee jechuudha. Baay'ee bannee kenninee jirra. Jijjiiruu waan akkasii kun baay'ee na gammachiisa. Hojiidhuma kana keessattis immoo kan baay'ee garaacha na luqqisiis jira. Nama ta'e jedhee kanan itti kennee baay'ee banee itti kennee hin deebi'u bara. Follow godha. Nan hordofaa. In case yoo xiqqoo irraa deeme waa balleessu. Waa balleessanii na gubanii beektaa. Isuma dhugumaa nan gubadhe. Al tokko tokko fa'aa. Haadha yoon dhiisee jedhee ka'e. Xaarii keessatti bishaan naqanii. Maal godhu? Suuqii ani kaartoonii guutee amaanaa jedhee miillatti kufee kadhadhee deemoo torbee lama booda yeroo naqu irra keessa jiru jala hin jiru. Eessa dhaqe? Dhaqeen ollaa gaafadhe maali siinoo akkana nama akkanaa fiddee nama akkanaa fi akkasii jedhamee hin beeka. Tokkoffaa mana boba'aa fa'aa banee ji'a lama booda naa bilbilee birrii naa fidi ka birriin fixee maal birrii maali? Eessa geessite? Maal dhume? Hin fiddure? Eessaan fidanaan jedhe. Akkamittiin laala? Yeroo fitu waan hin geessuuf se'e. Akkasitti hubatee ta'ee beekaa sharrii ta'ee hin beeku waan namni ilaalee akkatti. I think namoonni gara biizinesaa yeroo tokko galu kuni hubannoo waa'ee daldalaa waan hin nan qo'adha. Wanti gabaabaan kan inni kan taa'e. Maal hojjechuu dandeessaa jedhani bara. Maal hojjechuu dandeessaa yoo maal hojjettee of jiraachisuu dandeessaa. Naannoo keessan irratti maaltu adeemuu danda'a jedhee gaafadheen jedhe. So waan itti kenname koo hojjechuu danda'uu qaba bara. Haala sanaan kan na gaddisiisan jiru waan hunda caala garuu kan na gube namicha awwal jedhamu tokko. Viidiyoo Raamadaana keessa hojjedhe akka viidiyoo sanaa kan baay'ee na boosisan jiru kan na gaddisiisan jiru kan sirriitti itti milkaa'een jiru. Sirriitti milkaa'een yoo siin jedhu maallaqa argachuudhaan. Guyyaa lama gidduutti miiliyoona tokko argadhe miiliyoona tokko tuqaa lama. Guyyaa tokko malee hin ta'u. Birrii meeqa barbaachisa beektaa? Birrii 200,000 qofa barbaachisan nama sana. Maaltu ta'ee otoo ispoortii hojjetuu kufee cabee dugdi isaa diiskii waan akkanaa kun miidhame. Spinal cord. I think somoddoodha. Hin bu'anii ilmoon koo du'aadhaan silkiin garaagaraa naa dawwalamamu. Nan dhaqee waraabee nan na'e baay'ee beektaa. Hin fuulaa dhagni isaa maaliif yeroo dheeraa ciisee yeroo dheeraa yoo ciistu hin madaa baay'ee dhagni hin madaa luqqeettuun teessumni maal hin madaa yoo raammoon qulqulleeffamni ajaadha sunummaanu yoo madaa'ee hin qulqulleeffame infekshinii sunumti babal'ataa deebee rakkoo biraatiif isa saaxila. Bakka nan gammade beektaa maallaqa alaa argan. Ani bara akkaawuntiis maxxansee follow godha akkaawuntii meeqa akka galeef. Dandawwalee maalatti akkaawuntii yeroo maxxansu nan hordofa. Meeqa gale kan jedhu. Sana booda nan bilbileef namicha. Birriin galaa jira mitiin jedheen. Meesheejiin isin dhufaa jira miti? Dhufaa jira. Diqqoo kostarratti jechuu barbaadan beektaa? Jechuun Abdusalaam Warquu sharriidha baay'isee. Maal naan jedhe beektaa? Dhiisi akkaawuntii namicha kanaa dhiisi kanaadhaatti godhinaan jedhe. Hindi maraatteessi yoo rakkoo qabu. Ansitti meedha. Fuulli isaa kun naan jedhe. Lakkii boo jedheen inni gurbaan uumatee beeka. As intini wayii qaba. Yoona paaworii wayii qaba Abdusalaam Warquu. Shakkee yeroo baay'ee wanni inni shakku narratti ta'a. Sana booda akkam birrii argadhe hin geessa naan jedhee ture. Indu'a qabcaan duufi bar. Cumaan bilbilee fi bulee birriin argameera geessin jedheen. Koi me maalan geessaa miti jedhe maal akkam jinnii dhadhan ittan qaraasaa sawuyyee maaltu jinnii dha ispoortii hojjetu kufe miti deemii yaalchisi mucaa kee laayi abbaadha inni yaa deemii yaalchisi ittan qaraasifadha jechuun waanuma jedhu wallaale abdu seetti akka fittiin dubbadha duraans dhowweera akka waan itti himame Grazmaach garuu jennaan jira riyaan koo tokko xaayira abbaa macca bu'iddin
Isatanii madda beektaa Oromoon kan rakkisa. Inni arrabsa barbaade isin maaliif hin sodaatu fuuldura itti mee waan godha waan ta'eef gaafate geessin jedheen itti kaan inni tolollee eessa geessuu qabu ture beektaa riifariin qophaa'ee barreeffamee fi ture jimma hospitaala riiferaal jimmarra. Inni geessine riifarii sana fudhatee gara Finfinnee geessuu dide humnumaan finnee doktaroota asosiiseen kunoo qophaa'aadha naan jedhan. Geessik qoyaa sitti bicuu adiqatu jedhe maal dhiqata madaasaa bicuu si'a qoruuf jedhe. Jechuun bakka nan dadhabe beektaa dhiiseen bahe. Mataan dhukku maaliif ifaa jeekooti baay'isee. Maallaqi sun immoo maallaqa uummataati. Si galee itti na gaafachisa bifa gama seeraatiinis namoonni bor akkamiin nama gargaaru. Sana booda utuma akkas jedhu na rakkise beektaa nagaa ture namichi kunii guyyaa 3 buleen alan dhaqu gurbaani private room illee jiru bar ummata keessa ciisa daka sunnummaanuu isatti dhukkuba biraati infekshinii biraati innoo maal qabeeta asmiin natti kee jedhee private room extra paymentiin kaffalamu qabateeti abbaan oksijiinis akkaateeta jedhe lanna maa inni awwal na dhukkuba ofitti baasii na asosiisin jedhee maal taate qarshiin qabu hin jennee akkamitti yaala maartaa birriin galaa jira miti reenaan jedhe kan keetti siif galee reen jedheen kan daa'ima keeti daa'imaaf hin ergitu na dhukkuba na yaa lama dhiiseen guyyaa 2 kenneefi guyyaa 2 kenneefitti maal godha beektaa akkaawuntii 3tti birrii sana hira hin dhoksa beektaa qaalla kasan ani follow godhaan jira daily meeqa akka inni baasu maal bilbileen akkaawuntii dhuma isaati akkaawuntii isaati bilbilee meeqa galee meeqa bahee ilaala follow godhaan jira baankiitti. Amma gaa amma isa dhumaa irra gayan hin gubadhe kiyyaa dhugaasaa giraazmaach abdusalaam faa taanee deemne amma gaa kutadheetuma naqila ittumaan lolu maaliif namni na gaafate ijoolleen biyya Amsterdam jiran biyyoota Arabaa jiran giruuppiidhaan na gargaaran beektaa giruuppiidhaan immoo wanni giruuppii si gargaaran ittiin isaan barbaadu jarre. Maalirra ga'e yaa maaliif gurbaan maallaqa hanga ergan beeku 200 barbaachisa dheera waan ta'eef kan 100 ergan jiraachuu danda'u kan 50 ergan jiraachuu danda'u yookiin kan 200 ergan jarrifa maa birrii si erginee abdi maal eegaa jirta yaalii eegaleera jedhee informi gochuun qaba gaa sana booda fudhee naqee haasofsiisee awwal maaliif mucaan geessine innaan lijee koodho hawaasaan maqaalloo yeetim meejjaallee amaariffaan natti fokkore. Akkam mooyyare bakka anko asumatti yaalamu na gargaartee tagalatoomi yeroo mucaan koo fayyadu dhuftee viidiyoo raabda bakka deeminan jedhe. Maali jedheeni xaayiroon haasofsiisu maaliif nama guddaadha itti loluuf hin ta'u dubbachuuf hin ta'u xaayiroon immoo ana sabaree haasofsiisa miti maaliiti nama akkanaa jedhee uleedhumaan jalqabeen. Alana obsuu dadhabeen Abduseen sila birruu xayiqa'u jette amaariffaan. Cumaan birrii maali isin biraayyuu birrii qaba birrii maali na gaafatte dhala jikaanii isaanumti achumaanani obbo waliin jedheen tasgabbaa'e baay'ee viidiyoo isaa qaba qoraabbadhe guutuusa birrii meeqatu galeennaan maalan beekaa naan jedhan rifatanii jechuudha meeqa maa miiseejiin sinii galaara annama tamaaree miizaaniinis dhaqeera baardaariinis dhaqeera naan hin jenneen jedheen. Ma laalika oo jedhanii buukii as keessaa baase moobaayilii irratti sagalu malee inni kun iskibiriitoodhaan barreeffama rakkoon qabu barraa'an jedheen sana booda meeqa galee jennaan jaan geenyeeree jedhan waan kuma miilee tokkoof wayi qarshiin kun dhibba jaawayin geenyeeree jedhan jaawayi garoo maasha Allah jedheen akkaawuntii kana beektu jedheen akkaawuntii shatti akkaawuntii kanatti birrii 300 fi 50 dabarsineen jedheen jedhaniiti. Akka namuu ta'anii dabarseeradhan meeqa dabarsitan maal haalika maal haaltee dhuftee miti jedhan Ilaaluu kee bare boode. sana booda meeqa dabarsitan laalika isa kanattuu meeqa dabarsitan maal haalisiin jedheedhan rifatan bakka sana booda maaliif dabarsitanii jedheen maal rakkoo qabedhan yeneen wadallam jedhan maaltu kan keessan godhe kun maallaqni kan uummataati maaf dabarsitanii jedheen ay kan kooti miti jedhan kan keessan miti uummanni na gaafatamaaf kana gootanii jedheen ana booda uumaman dubboo dhabee baay'ee itti dhagahame beektaa mucaan achii tortore inni raamma'ee inni oksijiinii dhuga ciise maallaqni too jiru sana booda
ani mimmaanuu na qabe. Alla mucaan rakkatus boo'ee ammas birriin argameen boo'aaree jedheen dhiiseen gadi ba'ee waan murteeffadhe gadi ba'ee. Completely accountum isaa Freeze godhu. yaa sana booda ijoolleetti himee warra poolisiitti himee maal jedhee waan jiru ibseen evidensii qaba waan ta'eef hin cufsiifne. Sana booda birrii baafachuu dhaqee cufame beektaa. Abdii koo jedhanii dawwalanii ammoo jechuudha. Kunoo du'ee ilmoon koos du'ee anis du'aan jira. Aligaa hin akkamiisisu itti qaraasiftanuu jedhee ittiin qaraasisanaan hin jenneen jedhee bakka illikii keessa gale kaa. Because namni gaafata an deebii dhabee viidiyoo nama rakkate kan biraa waraabee maxxansiisa sanaaf deebiin kennin akkamitti. Sana booda calluma jedhe kostaritti an dadhabaniiti taayiroo kadhatani. Taayiroo jala ammoo waa diduu hin danda'an. Ishi jedheeniin waadaa galchisiisee dhaqee akka hiikamuuf godhe beekta. Maal godhe amma baasee ka'ee gurbaa jechuudha. Bakka itti ajajame dhiisee the cheapest bakka jedhamu bakka gatii rakasaa geessee mucaan tokko utuu hin bayyanatin jimmatti fidee deebise mucaan hin fayyin. Amma yoona viidiyoo sana baay'ee riipoortii. Gelle ilmoon sun tama isaati dhugumatti abbuma dhugaatii inni. Isa ilaahitu beeka. Malee namni. Garuu maqaadhuma isaatiin waamamu. So haatillee bara haatillee maanutu kottaa nu waraabaa jedhee naan jettee dhumarra. Baay'ee viidiyoo charratti koo baay'ee booseetti bara. Viidiyoo sana sin agarsiisaa. Jechuun bitaa nagale beektaa mucaa kana zambeelii gabaa keessaa bu'eennaan fudhatanii moo'ee gurbicha jechuudha. Baay'ee bitaa nagale. Sana booda deebi'ee dhufee nan dhiise bakka. Dhimmichi badaana gubee inuma hojjedhu bakka maaliifin akkana gubadhaa jedhee hojiidhuma kan hojjedhu jennaan ati rabbiif hojjettamu namaaf hojjetta dheedatti kan ammas xaayirooni. Sana booda maaltu itti fakkaate birra. Mucaan xiqqoo bayyanate qarshii sana hunda fixee namichi ool fixee amma dhukkubsatee lafatti hafee hospitaala keessa ciisaa achiin bahu natti dawalee na kadhata amma kottu viidiyoo na waraabii na gargaarsiisi dula. Look ofii tarii waan xiqqoo fayyadamee mucaa isaa maaksiimam humna 500 itti baasee ilmoo isaa kana osoo fayyifate san booda qarshii miiliyoona tokko afur sanaan immoo baajaajii 2 bitee qarshii afan suuqiitu hojjetee raaqa ta'anii jiraatu bara. Nagaan jireenya jira. Yaa inni hoo tarii I don't know sana booda. By the way maallaqni yookaan qabeenyi immediately harka namaa dafee seeru kuni nama jijjiira. Iddoo sillee jijjiireeti. Akka ati wanti gootu lasse. Itti raanfatee dafee harka dhumaa mata. Keessatti maallaqni tolaan argattu kun dadhabbii malee amma itti amma argattu kun. Qiimaa isaan beektu. Hanga harkaa bahutti. Sadarkaa ilmoo ofiitti akkas garaa jabaachuu jechuudha. Ani bakka erga namichi kun akkana itti jabaate innumtuun jedhe laal birrii sana gadhiisee ka'e abbaa dhumti ilmoo isaatti akkas garaa jabaate ani maafan akkas ta'e of taasifame beekta dhaabadhee. Sana booda bakka nan dhiisee waan inni jiru sin hordofne natti dhaga'ame mudannoon koo baay'ee yoomuun irraanfanne dhimma deeggarsaatii kan baay'ee na gube kan namicha kanaati. Tole Abdii hedduu galatoomee waan hedduu kaaste kanarraa immoo kitaaba ati amma namni hedduun akkuma gargaarsa kaasnee waa hedduu kaasne gargaarsa walaloo atta hanga kitaaba barreessitu hunda geessee jirta. Walaloo dandeessan keessatti walaloo jalqaba mudannoo itti qabduu fi akkasuma ammas ta'e yeroo hunda hin daganne nuuf jechuu dandeessu yoo jiraate nuuf kaasi. Walaloo waan akkuma isaa qoon jedhe isteejii yeroo baay'ee isteejii yoo jiraate barnaayit itti bullee hojjennee bulla. Ani fisaa qoonni waanuma gargaara. Yeroo baay'ee walaloo jaalalaan barreessan. Walaloo sirboota illee ta'an. Haalli walaloo jaalala barreesse. Nama jaalalaati. Nama jaalalaati. So walaloon jira walaloo seenaa dhugaadhaan wal qabatu kitaaba tokko keessaa hin jaallate beekta. Nama akka isaa kana nama baadiyyaati. Yeroo sanas bilbilliin jiru xalayaadhuma. Nama keenyuti. Maal jedha? Hin jaallatee like bilbilliin jiru miseejii immoo telegiraamiin akkamaan jiru. Ituma jiraates immoo jaallatee irraan beekta. Isheenis waan jaalala beektu miti innis hin beeku. Hin barreesseef. Guyyattii gaafa sanaa gaafa nijaansi argee gammachuun addaa wayii keessa kiyyatti margee. Gammachuun an guutamee keessi koo nagaa argate onneen boqatee hin beekne ni ciisa diriirfatee ijji koo si dharraatee qalbiin koo suma yaadaa osoon sin argin oollaan na dhukkuba nan aadaa
na dhukkubeera jedhee dawaa hin barbaaddadhu sumaa dooktarri kiyya qashtii na wal'aannadhu ofirraa na hin dhiibinii si malee maalan qaba si argachuudhaaf jedhee maafan ofiin of dhabaa ani du'a hin sodaadhu duus lafan silessu garuu onneen si baattee awwaalamuu hin dandeessu. Namichi kuni du'uun sodaanne bar kimbil jechuu hin sodaanne qellee cituu hin sodaanne namichi kun garuu maal sodaate ishii onnee isaa keessatti baatee dhaqee awwaalamuu sodaate. Yaa sodaanne naa qabiboo wallee sirba tokko ni ta'a qaban. Sirriitti. Nama yoo inni du'e nama lama du'aadha jechuudha bar. Amma inni du'ee biyyoo nyaatu hin sodaanne garuu ishee jaallataa. Onneen isii jaallatu kun isa keessa jirti. Isiin immoo onnecha keessa jirti. Dhaqee akkamitti awwaala maree? Naa walloon tun seenaa dhugarratti. Right. Hayyee abdii guddaa galatoome akkuma jette walaloo jaalalaan barreessa jette of tariitii walaloo jaalalaa barreessuun namni ofii nama jaalalaa ta'uu mitiiti. Isa wal beekna akka sanatti haafu. Ammaati nama akka dargaggoota Oromoo keessatti gama siyaasaatiin isa akka biyyaattis haa ta'u gama gargaarsaatiin haa ta'u gama aartiitiin haa ta'u nama dabaree tooppii keessa qabatee jiru keessaa namni tokkodha. Keessatti iyyuu even yeroo ammaa kana keessatti dorgommii irra jirtaati. Dorgommii warra tiiktookaroota faayidaadhaaf oolchan jedhamanii dorgomaa jiran keessaa nama tokkodha. Waa'ee sanaamee akkamitti nu ibsitame? Waa'ee kaadhimamu yeroo baay'ee kaadhimamaan erga dorgommiin dhume fayyina nagaa garuu waan dinqii bara. Maaliif? Fakkeenyaa maal fa'a irratti kan maaliif beektaa? Ani waan an godhu kanarratti beeksisa qofan kaffaltiidhaan hojjedha. Fakkeenyaaf piroodaaktii garaagaraa namni yoo qabaatu gatii walii mallatteessitee hojjedha malee waan hojjedhu kamirrattuu kaffaltii gaafadhee hin beeku. Gara fuulduraatti sin gaafadhu waan fedhee waan humanity namummaadhaaf godhe irratti hin gaafadhu. So especially waa'ee kanaatiin wal qabsiisee kan gaggeeffamu intini hordofeeyyuu hin beeku. Injifadhees beeka garuu qarshiin argadhe 100,000 argadhe dhaqee hospitaalatti hiriira. Hayyee qarshii mo'atteessa. Dorgommii beejaay tokko qopheesse. Sababa sanaaf maaltu ta'e baay'ee asumaanuu si yaadachiisa. Qarshii sanaa fi qarshii muraasa I think 5,500 waan dhugamuu fi waan nyaatamuu fi kennaan waan baay'ee garaa nama nyaatu arge. Daa'imman fuulduratti dubartii tokko arge. Dubartii onnee dhukkubsattu induuti jedhamee kan itti himame kan guyyaan ishee eegamu tokko arge. Alan ol galuu juusii qabadhee ture beektaa? Naabani naan jette mucaan. Naan boo'ee mucaa kootu alan mana galuu maal naa bittee dhufte naan jedha beektaa? Yeroo mana galu bakka inni fuuldura koo dhufe ofiin to'achuu dadhabee akka gaafa sanas gaddee hin beeku. Deeggar sana fudhee dhaqee kuba dhibbicha otoon ofii koo fayyadamee fixee qaalitii sanaan argu. Qarshii beejaa irraa badhaafame sun akkan gara sana deemu na godhe. Akka namoonni baay'een deeggaranii rabbirraa argatan na godhe nan gargaarsiseenii. Bakka sun jira badhaasa argattu fa'aa ispeeshaalii badhaasa roga kanaan argattu yoo danda'ame kaashii yoo ta'e yoo xinnaate haafiisaa waanuma ittiin argatte sana fa'aadhaan fa'aaf yoo oolchite moor. Atilleen badhaasa argatte waan ta'eef waan kana fuutee atilleen badhaasa wayii gootee dirqama ta'e qofa haafiisaa fudhattee haafii goote yoo danda'ame guutuu goote baay'ee gammachuu qaba. Waa'ee kaadhimamaa kan tiiktookii kanaa waggaa lammaffaadhaaf isa jalqabaa sana na irraanfatanii ana toma Amaarinyaan beeku. Okay, tiiktook awwaardi dabareeroo hirmaatte ture? No way hin hirmaanne. Erga darbee erga ture haasofnee dhiifama naan jedhanii. Okay. Barana beest social impact irratti kaadhimame. Okay. Kanas hin dhageenyaan. Erga ture erga namni danuudhaan na caalee hin dhagayeeyyoon. Sana boodanii arga. Competition nakam. Follow godhe guyyaa sadan kana ganaadha hin tura. Garuu hanqina qabu. Warri dorgomsiisanii maybe yoo viidiyoon kun isaan qaqqabe hanqina guddaa qabu. Kaasuuf yaaleeraani. Waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Biyyoota garaagaraa keessatti gaggeeffamoonni kuni. Namoota hojii hojjetan jajjabeessuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Garuu an hordoftoonni koo engagementii koo yeroo follow godhee ilaalu
parsantiin 90 ol namoota biyya alaa jiraatanudha. Namoonni biyya alaa jiraatan sagalee naa kennaa jiran ammaan. Kanaaf namni yeroo sagantaa kana yookaan awwaardii kana qopheessanii kompitiishinii sanarratti namni sagalee akkanaa kennu voota kana godhuuf otoo carraan namoota biyya alaa jiranii yoo xinnaati bilbila gochuu dhiisanii iimeelii faasoo godhanii yookaan immoo makaanizimii biraa uumanii namni akkaataatti bifa salphaa ta'een yookaan bilbila biyya jiraatu. Amma voot godhuudhaaf kiraayitiriyaan tokkoffaan biyya keessa jiraachuu. Because lakkoofsa biyyaatti galchita. Ammaan parsantii 10 ta'u namni biyya keessaa na follow na godhu lammaffaan maybe namuma akka koo baadiyyaati nama baadiyyaati kan baay'ee na jaallatu nama afaan Oromoo dubbatu baay'ee isaa. Jaru. So nama anoo hin qabu naannoo ani jiraadhu baadiyyaa naannoo ani keessaa dhufe faadha namni follow na godhu yookiin ibsaa dhabuu danda'u yookiin bilbilli isaanii chaarjii hin qabu yookiin inni guddaan immoo hubannoo isaan qaban. Liinkii sana tuqxee best social impact meeqa waa meeqa keessa galu yootuu immoo nama biyya bakkee ba'e ta'eeti bifa salphaa ta'eetiin voot na gochuu danda'a. Single person tokko na dursuu hin danda'u. Namoonni biyya alaa jiranii warra hedduun hubannoo waan kanaa hin qaban bara. Tutorialii qopheessineera isaaf. I mean viidiyoo akka itti vooti gochuu danda'an qopheessinee turre. Otoo amma warri biyya alaa jiran kuni atis nan filanne miti. Garuu tu na filattan hin jaallattu. Garuu akkaataa isaan ulaagaattiin sana qopheessan itti kaaseef hin ture nama guddaadha. Galatoomii jechuun hin barbaada malli nama sanaanii. Garuu sirreessina naan jedhee ture waan inni irra ga'e hin barree maybe kanallee yoo injifatamne yoo darbe waan gaariidhaaf godha waan ta'eef barattaanutti world wide soo godhanii bakki namoonni biyya addunyaa guutuu keessa jiran namoota nama dinqisiifatan sanaaf sagalee ta'uu akka danda'an tooratti hojjetanii bareedaadha. Kuni gama sooshaal miidiyaatiin waan ittiin kaadhimamtee ammarra jirtudha. Kan biraa amma fakkeenya gama kitaaba kee lammaffaa kanatti adeemnu kitaabni keenya duraanii si argeen jedha. Mata dureen isaa akkas jedha. Kuusaa walalooti. Inni lammaffaa kun seenaa dhugaa irratti asoosama natti fakkaata. Asoosama. Seenaa dhugaa irratti kan xiyyeeffatudha. Kitaabni kunis hin seenedha mata dureen isaa. Kitaaba kana maalirraa kaasteetii kanatti barreessite ammas immoo kitaabni kun kaadhimamaa kitaabota barreessitoota akka Oromootti kitaaba kaadhimamedha. Mee waa'ee kitaaba kanaa xiqqoosii waan nun jettu. Waa'ee mata duree isaati illee waliin. Sanatti sun seeniin dura kitaaba sinillee fideen jira akkasiin dubbistan atillee hin dubbistu. Wajjin barreessine waan ta'eef rakkoo hin qabu. Sadan keessan nuyifu mallatteesseen fida lakkoofsa keessaniin fide dubbistanii garuu riiviyuu isaanan barbaada. Qubeen jijjiibse. Kitaaba kana egaa itti mallatteesseera dubbistanii akka Revision isaa yaa isaanan barbaada. Kun kan keeti si mallatteeffamee si kennameera. Adde. Hedduu galatoomi. Okay. Thank you. Thank you. Egaan kitaabni kuni amma eegalina. Abshir. Maqaa keenya. Kitaabni kuni seenaa dhugaati. Guutummaa guutuutti jechuudha. Garuu bifa artiitiin bifa dubbisaaf toluun akka qalbii nama hawwatuun akka namu sirriitti sammuu isaa keessatti qabatuun jechoota ifootaa fi filatamoo ta'aniin naannoo jimmaattiin dhaladhe guddadhe waan ta'eef waa'ee aadaatiin bakka wal qabatu jechoota aadaa madaakee waan jedhamutu jira. Madaakee beektaati? Kijoo. Yaa. Isan gaafadhe. Amma kijoo beektaa? Waan akkasii dimbilaala beektaa? Dimbilaala. Dimbilaala. Like yaa wanni. Firii wantiidha. Amma fakkeenyaaf wanni akkas akkasii kana kitaaba kana keessaa argatta. Speeshaalii wanni ijoollee baadiyyaa namni ijoollee baadiyyaa ta'ee dhalatee guddate namni miilaan deemee barate namni yuunifoormiin tokkoon waggaa 3 barate namni
yeroo qalama fixatee qalama namarraa ergifatee barreeffate keessattuu namni baadiyyaa manni barumsaa tokko hanga 8 qofatti barate deemee kireeffatee taa'ee barate diip sirriitti beeka kitaaba kana. Maaliif of dubbisaa jechuudha. Seenaa dhugaatii. Keessatti filaala. Seenaa dargaggeessa obsaa dhuguma keessatti of argaa of ilaala. So abdii waa'ee koo maaliif barreesse jettee dubbista waan ta'eef sin nuffisiisu hin dubbista. Peejiin isaa salphaadha. Akka dhaabdu sin godhu waan ta'eef so namoonni dubbisan fiidbaakiin isaan naa kennan baay'ee bareedaadha. Seenichi seenaa dhugaatii. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Yeroon dhaga'urraa kaasee hanga gara kanatti fidutti baay'ee muddamaan ture gara barreeffamaatti. Gaafa dhaga'us nan boo'ee gaafa barreessus nan boo'ee dhugaan siin jedha. Ammallee tun barreessi dubbiseellee ofumaa koo waan hin barreesse kana waan na boosisuun se'a. Maaliif aanummaan kitaaboo keessatti of arge waan ta'eef. Si galee maaliif yeroo ijoollee baadiyyaa taatu nuti ijoolleen baadiyyaa baay'ee jajjaboodha bara. Wallaahi maaliif aduun nutti bahee roobni nutti roobee yookaan ciree osoo hin nyaatin yookaan yeroo mana garu laaqan dhabame yookiin baqxee qoraan coruu dandeessa bishaan dhayxee waraabuu dandeessa. Horii bobbaafta. Chaalenjii jajjabaa sana keessa waan dabarreef baraara jabaa taane bara. Ijoollee magaalaa bara tokkoffaa sodaattuudha. Lammaffaa chaalenjiin tokko yoo itti dhufe bara keessa darbuu hin dandeessu. Iddoo itti guddanne habiibii nuti jalqabumaan ijoolleen baadiyyaa wattaaddarra hundinuu. Maaliif hin beeka akkatti keessa boosu. Abshaalallee. So of keessatti arga waan ta'eef namuu osoo kitaaba kana dubbisee baay'ee gammachuun qaba. Hedduu bareedaadha. Anamma ogaate kana jettu maaltu amma wanti na keessatti uumte hawwii akka dafee dubbisu. By the way silaa irraan tanatti arkachuu keenya duratti kitaaba kana xiqqoo dubbisee dhufe hedduu bareeda. Asirraa wantoota hedduu waan nuti gaafadhuu fi hubannoo isaatiin qaba waan ta'eef dursee nu bira waan hin gahineef ammoo amma nu gahuu keetiif hedduu galatoom. Itti aansee kannaa keetiif hedduu galatoomii inni biraa wanti gaafatu barbaadu obsaa dhugumaa maqaa kaarakteriiti moo maqaa abbaa teenichaati? Maqaa kaarakteriiti. Okay. Because deep keessa buutee olaalte sirriitti nan abdadha akkasiin waan aan jettan erga dubbistanii guutummaa guutuutti maqaa kaaraakteraatiin bakka buuse because maybe namoota jirantu jiru namoonni du'anis jiru real life dha kitaabicha keessa jechuudha. Namoonni du'anis uma dhugumaa jechuudha bifa baay'ee nama gaddisiisuuni isaaniif jedheeti. Mee abdii mata dureen kitaabichaa seenee jaa kitaabichi kitaaba sosomaati. Mata duree isaati yeroo wal qabsiifnu sirba Haacaaluu tokkotu jira. Haacaaluu Hundeessaa. Seenee mata duree jedhuu fi akkasuma waa'ee hin seenee jedha. Sirbi suni sirba hedduu nama hedduu keessatti miira gaddaa namatti dhagahamu tokko. Gaafa inni wareegamu namni hedduun isaan fayyadamaa ture. Hin seenee jeeti waan isarratti hojjetame san akka waan sirba saniif duree himeeti. Sirbichi mata dureen kitaabichaa hin seenee sirba saniif wal fakkaata. Mata durichaa akkam kenniteeti? Mata durichaa fi kitaabni akkam wal qabatame? Bareeda. Abdiituma seene beekta. Waan ati eegde waan ta'uu qabutu ta'uu dhiisee akka hin taanetu ta'e. Si galee akki ati karoorfattee fi akki sitti dhufe yeroo wal hanqatu. Akkasi kitaabicha keessatti. Abdii danuutu ture. Gammachuu danuutu ture. Kolfa baay'eetu ture. Karooraa fi mul'ata bal'aatu ture. But immediately faallaa isaatu ta'e. So sanaaf hin seenee an akkas hin seenee akkas ta'a hin seenee ta'e. Kitaabicha kan ibsu I mean seenicha kan ibsu walaloo xiqqaa gara dhumarratti kan taa'etu jiraayyuu seenicha wal qabatee abbaan seenaa kana yeroo dubbistan agartu bakka wayii taa'ee bakka waa'ee walaleesse yeroo dubbistan bakkicha argattu eessa akka ture achi taa'ee walaleesse walaloo dhumti sun kitaaba sana guutuutti ibsa. Hedduu bareedaadha. Kitaabicha fuuldura kan dubbifnee wanti ta'u yoo barbaachisaa ta'e deebinee sagantaa biraa atillee dubree yoo jiraachuu baadde irra deebinee ka hojjennu ta'a. Waa'ee kitaabichaa bal'inaan irraa dubbachuu dandeenya. Gaafa biyya deemtallee deebinee si affeeruu dandeenya. Biraatiin jechuudha. Inni biraa
gara dhumaa deemaa jira sagantaan keenya illee wanni kaasuu barbaadu kitaabicha fiidbaakiin isaa maal fakkaata hawaasa biraa dubdeebiin yoo kaa'u hawaasni akkamitti himatee kitaabicha keessattuu gaafa eebbisaa rakkoon takka jiraachuu illee quba qabna amma sanillee kaasuuf osoo hin ta'in ergasii hoo eega magaalaatti dhiyaate hangam takka deemee maxxansa tokkoffaadha moo isa lammaffaa maxxansiifne hawaasni akkamitti sirraa fudhate kitaabicha. Okay. Kitaabichi uggurameera kaasuu hin barbaanne tan garuu nan barbaada yeroo hin qabnu. Ugguramuusaa namni danuun waan namni dhiyeessaa garuu ittiin fayyadameen baay'een itti fayyadame piroomooshinii guddaa sun haa hojjetame namoonni na jibbanu na kuffisuuf godhanii garuu na utubanii na kaasanii maaliif otoon hin kaffaliniif bilisaan piroomoot na godhan. Beektaa yeroo baay'ee namatti shiran yaadini nama hamaan oolini rabbi si gargaara rabbitu na gargaare kitaabni koo Amaazoon irratti gurguramaa jira tarree kitaabotaatti ol ba'e. Sorry mee addan simuraa kitaabicha kan uggurame eebba isaati moo magaalaa irratti gurguramudha? Eebba isaa. Okay eegati magaalaa irratti fudhatama argate nama gurgurame jechuudha. Yaa ofii isaanii warroomtu gurguranu dubbisaa jiru. Jalqabas dubbisan bara. Jalqabas dubbisan gaafa nuuf bakka kanarra bakka irraa gaafa dubbii godhu bakka irraa sii dubbadhu qaba faanaan jedhe farnan. Okay. Kitaaba faana miti rakkoon barbirraa. Anarra kompleeksiidha. I mean sagantuma koo balleessuu busheessuu ana miidhuu daameej na gochuu sana kan barbaadame. Garuu irraa aane an dandeettii super paawarii qabaadhe hin taane gargaarsa rabbiitiin sagantaa sana booda rakkoo garaagaraa kallattii garaagaraatiin baay'een qormaata baay'eetu ture. Akkuma kakawween godhe eebbasaa Finfinneetti namni tokko utuu yaadin ituun beekin laayiviin eebbisiise Finfinneetti jalqaba. Laayiviin eebbisiise sana booda hunduu bishaan ta'e sana booda immoo darbee Saawudiitti eebbisiise Dubaayitti eebbisiise Amaazoon irra bahee baay'ee jaallatame maaliif gurra argate kitaabichi. Kitaabichi imalaaf hin madaalaan kennamuun gurra argachuunsaa garuu moor bareedaa ta'ee ittiin fayyadame namoonni baay'een namoonni dubbisan namoonni bilbilanii naasofne hin jiru kan sagalee naan keenya hin jiru caalaan jechuudha. Gaaffiin gaafatametu jira kitaaba kana wal qabsiise maxxansa tokkoffaadha. Yeroo ammaa kana namni keenya kitaaba dubbisuu irratti baay'ee dadhabeera beektaa. Maaliifi sooshaal miidiyaan kun amala nama balleesseera. Kitaaba barreessuun baay'ee ulfaataadha yeroo fudhataa waan baay'ee of keessaa qaba. Fiilmii nuu godhi jedhan. Baay'een nama fiilmii nuu godhi jedhanii gaaffii na gaafatanii fiilmii gochuuf maallaqa guddaa gaafata beektaa. Estimeeshiniin isaa bahee haasaa turre ijoollee faana waa'ee kitaaba kana namoota quba qaban faanas dubbanneerra gara iskiriiptiitti deebisuuf salphaadha asoosama waan ta'eef jechuudha. Xiqqoodhuma qofa sirreessita san booda gara fiilmiitti deebisuuf qarshii wayii barbaada. Maaliif fiilmii kwaalitii qabu hojjechuuf qarshii barbaada gara fuulduraatti fiilmiin godha dirqama. Maaliif namuu jechuudha namuu akka waan kana seenaan kun seenaa dhugaatii. Nama akka laalu barbaada waan ta'eef fiidbaakii isaa baay'ee bareedaadha. Fiilmiidhaan yoo ta'u immoo namni kamuu biyya keessaas ta'e biyya alaa bakka jiru taa'ee bilbila isaatiin ilaaluu danda'a waan ta'eef yoo ta'u irraa gara fiilmiitti jijjiiree yaada jedhuun qaba. Hedduu takka bareedaadha. Kitaabichi Abdii Geetaachuutiin barreeffame hin seenee kajaamu kitaaba bareedaa akka ta'edha hanga ammaa nuti illee dubbifnee kanatti himamaa jiru namoonni dubbisuu barbaadan Oromiyaa keessa manneen kitaabaa deemtanii mata duree hin seenee kaja'u kitaaba Abdii Geetaachoo argachuu dandeessanii mana kitaabaa hundarraa jechuudha. Kanneen ammoo biyyoota garaagaraa jirtan Amaazoon irra waan jiru achirraa bitattanii dubbisuu dandeessan kitaaba seenaa dhugaarratti barreeffame akkasuma asoosamaan bifa bareedaa nama hawwatuun kan barreeffamedha. Akka dubbiftan nutis maqaa Forex Entertainmentiitiin isin affeerree jira. Egaa dabalataan akkuma amma birraan kaasee Amaazoon irras jira warri biyya keessa jiranus warri biyya adda addaa keessa jiranus keessatti Saudi Arabiyaa fa'aa Dubaayiin kana fa'aa biyya adda addaa keessatti eebbisiisteetta waan ta'eef biyya kana keessattis argachuu dandeessu kitaaba kana argachuudhaaf kallattiidhumaan abdiis quunnamuu dandeessu waan ta'eef biyya kanas dhufee jira jechuu barbaadeetanii. Abdii Geetaachoo hedduu galatoomi asitti istiidiyoo keenyatti nu argamtee sagantaa bareedduu fi haasawaa qofla tapha bareedaa kana nu wajjin
wajjin godhuu kan keetiif dhumarratti wanni ati jettu yoo qabaatte carraadhuma. Gaazexeessitoonni isinis jechuu qaba. Ani hin qabu gosti fixeera waan na gaafatan isinii deebisee jira. An kan galateeffachuun barbaada. Jalqaba isin galateeffadha. Maaliifi sagantaa bareedaa biyyas taa'ee nan laala sagantaa babbareedaa ispeeshaalii biyya baqaa kana keessa teessanii waan babbareedaa akkasii kana gochuu keessan mor baay'ee waan nama gammachiisudha. Yaa sagantaa keessan sagantaa miidhagaa namoota garaagaraa keessummoota garaagaraa waamtanii affeeraa jirtu inni kun sin gatee deemullee namni baay'een asuunis sin gatee deemte namoota isin wajjin hojjetan miiltoon keessan hin deddeema boriiftaan isin lamaan isin deemtu garuu bakka deemtanitti kana caala istiidiyoo bareedaa keessatti bifa bareedaadhaan bakka guddaa geessanii wal nu haa agarsiisu. Ani wachi geessan immoo farramaa anas na fudhaa. Okay, hedduu bareedaadha. Ammallee irra deebinee yeroo ta'e qaalii keessattuu yeroo ammaa baqattee dhufte kanatti. Guyyaa tokko bulee jiru biyya ormaa. Yeroo qaalii qabdu aarsaa goote. Baqattummaa osoo sa'aatii 24 waliin fudhatiniin. Sa'aatii 16 tureen jiruun baqattummaa ulfaata. Akkamitti godhu jira. Maqaan dubbate barra. Agabuu bulchitanii nu jedhanii. Baay'ee biyya kana baay'ee jaalladhe. Maaf hin jaalladhe beektaa? An fiilmii istaayilii bara duriitiin hojjetaman kanan baay'ee jaalladha beektaa? Akkuma amma fiilmii sillal. Jarachi kur kana fa'ee yeenyaa safarii. Akkan jedheen konkolaataa radii adamtu na fuudhee beektaa? Chukuriin na fiddee moo hin jedheen maaliif keessoo kana keessa deddeemtaa laayif istaayiliin isaan jiraatan ispeeshaalii safarreen galu kuni laayif istaayiliin isaanii laayif istaayilii durii fa'a isan fakkaata wanni karaatti gurguramu kun kaa wanni gulliitiin kun fa'a addan jaalladha baay'ee natti tola na gammachiiseera haa ta'u malee garuu jiruu baqattummaa ulfaata. Itu bareedaadha. Jireenya baqattummaa akkatti ulfaatu kana keessatti namicha keenya kabajee yeroo ta'e qaalii aarsaa goote as istuudiyoo Forexitti argamte bifa kana fakkaatuun intarviyuu fi akkasuma tapha bareedaa mudannoo fi muuxannoo keessarra akkasuma kitaaba fiddee kennaanuu kan nuuf hedduu takka galatoomee ulfaadhu sin jenna. Egaa akkuma beekamu isaak deemuu karaa butee jirta deemuuf jechuudha. Arraan tana yeroo dhumaatiif guyyaan kun guyyaa seena qabeessa tokkoffaa. Guyyaa yeroo dhumaatiif istuudiyoo Forex keessatti Forex irraa baate jechuu osoo hin taane istuudiyoo Forex isa yeroo jiru keessatti yeroo dhumaatiif hojjechaa jirtudha. Inni biraa immoo guyyaa itti hiriyaa kee waggaa 5 faddan fagaattan itti wal agartanii wal arguu qofa osoo hin taane intarviyuu seena qabeessa kanaatti hambisaa jirtudha. Kanatti aansee ati waan asirraa deemtu jecha mee kanaan wal qabsiiftee gammachuu sitti dhaga'amee fi Forex galakiftee deemuu keetiif yoo gaddisee dhaga'ame. Walqabsiitii miira lameen akkamiin ibsitame? An jalqabuma ibseen ture anaa fi waraabbiin dhumaa istuudiyoo waggaa 2 cinaa jalqabne hangaarratti as keessatti hojii adda addaa hojjetaa turre bakkan jireenya baqaa keessatti jala dhokachuu qofa illee osoo hin taane ofii kootiifis keessa jiraadhee hawaasa kootiifis illee waan tokko godheera jedhee yaadu istuudiyoo kana gadhiisee deemuu gootu dhugaa dubbachuuf taanaan gadda guddaan natti dhaga'ama. Haa ta'uti garuu immoo waraabbiin koo inni dhumaa hiriyaa kan koo abdii wajjiniin ta'uunsaa immoo anaaf waan addaa wayii akka carraa wayii carraan al tokko wayii argattu umurii kee keessatti carraa ituun beekin ituun se'in hin seenee dhumaa gola. Ani seeneen ture beektaa. Carraa akka kana argachuutti immoo waan addaa waan uumame wayii natti fakkaata gammachuu guddaan natti dhaga'ame abdii. Bakka deemtu nagaan dhaqee anis nan gala. Jireenyi baqaa si gaa? Jireenyi baqaa? Moo bakka si buusee deemu? Akkasii? Hedduu bareedaadha. Atilleen bakka itti deemtuutti rabbiin mukaa fi citaa nyaata siifaa godhu sin jennaa. Horii gootee Denggaddas akkasitti na shawwadde. Amiin. Bakki itti deemtutti akka milkooyitee yeroo dhiyootti wal agarree faamilii kanatti illee deebitee milkiidhaan akka deebitu shakkii takka illee hin qabnu siyaa milkeessu siin jechaa karaa siifaa gabaabsu akkasuma abdii geetaachoo atilleen atitti nu argamu kati fedhii soggalatu meemallee irra deebineetiin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa irraan tanaa asitti dargaggeessa cimaa
karaa aartiitiin karaa sooshaal miidiyaatiin akkasuma ogbarruu afaan oromoo keessatti kitaabilee hedduu nuungaa jiru akkasuma karaa gargaarsa namoomaatiin waan hedduu tokko hojjetee jireenya baqaa guyyaa inni sa'aa hanga inni dhandhame kana keessatti arganne asitti qophii bareedaa kan waliin hojjenne kan hanga ammaa daawwachaa jirtan kana fakkaata. Abdii Geetaachotiin galatoomii jecha isin ammoo hordoftoonni Forekitii hanga ammaa nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu jira.